wantoota kana maaloo godhe akka caaseffama isaa ta'u magaalessummaa gara fuulduraatti guddachisuun hin oolle, warshaalee gara fuulduraatti dhufuun hin oolle, addunyaa keessa walitti dhufuun hin oolle kana keessa kan isaa maal fa'aa godhee irratti hojjete waan bal'aadha garuu yaaduma isaa irraa ooluu kaaftan kan jedhuudha iddoo kanarratti kaasuu barbaada. Gaarii. Waa'een of ta'uu suni bu'uuruma ta'uu qaba ture. Of eega taatee booddee nama gara biraa wajjin rileet gochuun si rakkisu. Ani eenyu jetteetu nama wajjin haasofta. Ani eenyu jetteetu namaaf hojjetta, nama hojjisiifta. Eenyuun sun eenyummaan kee sun maalummaan kee suni bu'uura isa jalqabaati. Isa ofitti deebi'uu sana jechuudha. Garuu immoo addunyaa keessa jirra. Haala adda addaa keessa jirra. Beektaa aadaa kee jechuun maalummaa kee jechuun qulqulluu kan kee qofa jechuu miti. Waan namarraa barru jira, waan nama barsiifnu jira. An akka laga yaa'u tokkotti fudhadha beektaa. Laga akkas yaa'u kana aadaa keenya maalummaan keenya laga kana yoo ta'e lafa bishaan biyyoon gurraachi jiru gurraacha booroonsaa gurraacha ta'aa deema. Lafa biyyoon diimaan jiru booroonsaa diimaadha. Lafa biyyoon daalachi booroonsaa daalachi. Lagi kun yeroo deemu bifuma halluudhuma biyyoo keessa dhangala'aa jiru sana fudhatee deema. Hin fudhannu bishaanummaan isaa garuu hin dhabamu. Hin haqamu jechuudha. Bishaanni sun bishaan ta'etu jiru. Yeroo biyyoo gurraacha keessa deemu gurraacha sana fudhataa. Yeroo biyyoo diimaa keessa deemu diimaa sana fudhataa deema. Bishaanummaa isaa sana garuu dhabuun irra hin jiru. Maalummaa isaa sana dhabuun irra hin jiru. Waan namaa wajjin giddiitti namaa wajjin jiraanna waan ta'eef waan walirraa fudhannu qabaanna. Maalummaan keenya seen bu'uuraa sun garuu dhabamuun irra hin jirtu. Biyya ormaa keessa teenye biyyi ormaa isa akkasa biyya keenya keessaa yoomti biyya ormaa keessa yeroo teenyu namni hundi maalummaa isaa qabatee jira naannoon keenya hundi. Eenyu ani jenneetu itti of dhiyeessina nama kanatti. Maalummaa keenya qabannee ta'uutu irra jira. Akkasumatti hin deemne yoo ta'e kaayyoo mataa keenyaa hin qabnu, maalummaa keenya hin qabnu, kaayyoo namaatii fi kaayyoo namaatti galleetu namaaf ergamtuu taane, namaaf hojjettuu taane, kan saanii qota baasaa, kan saanii bakkaan gahaa, kaayyoo saanii bakkaan gahaa jiraanna, kan keenya hafte jechuudha. Kanaaf maalummaan keenya sun baay'ee barbaachisaadha. Biyya feene keessa yoo jiraanne of taanee ta'uutu irra jira. Amma ijoollee akka tokkotti ijoolleedhaan walitti qaba. Amma tokko akka isaan aadaa isaanii kana hawwachuudhuman kajeela aadaa isaaniitti akka isaan deebi'an. Maaliif yeroo orma kana keessa deeman ormummaadhuma jedhamu sanaa'u dhaloota isa dhufutti hin dhabnaa laate keessattuu ala kanatti. Biyya keessaallee silaa jabaataa jira. Isa taanutti ijoolleen keenya ijoollee gara biraa fuutii heerumtii maqaadhumti Oromoo sun silaa afaan hin beekan. Tokkoffaa afaan keeti sila maalummaa kee kan beeksisu tokko afaan hin beekani. Afaan egaa beeknee immoo atleast aadaadhuma keenyallee nama keenyallee fuudhanii ijoollee dhumti keenyallee wal baranii waan jedhu sana. Dhabamaa deema dubartoonni baay'ee yaadda ammas yeroo warri wajjin haasa'u. Wayyoo Oromoon hin jiraataa dhaloota san dhufu booddeen jiraataa Oromoo dhumti jedhamu iyyuu yaadda'u baay'ee yaaddoo guddaa qabu. Maalummaan keenya dhabamuu sanarraa jechuu kooti. Kanaaf tikfachuun dirqama keenya dirqama lammummaati. Akka nama tokkoottis akka saba tokkoottis. Irraan fagaadha. Lakki waan gaariidha. Walumattuu garfuun duraa bal'aa ijaa ta'ee firrumaa tuttunna malee tokkoon isaayyuu kitaaba meeqa ba'a. Yaada bareedaadha kan kaaftanii. Mee waliigala akka nama Oromoo ogummaa sooshaal workii baratee akka nama barsiisaa ta'ee ijoollee barsiisee eebbisiisaa yoonaan ga'eetti akka haadha ijoollee guddisee akka qabsooftutti yoo ilaaltanii dhimmi Oromoo amma keessa jirru ishuu yookaan rakkoolee gurguddaa mataadha jettan 3-4
kan dafee furmaata argachuu qaba jettan naa himuu dandeessu? Yeroo fudhachuu danda'a garuu waama sammuu keessan keessa jiru. Riisarchii miti garuu waama argitanirra. Atoo qoramsa keessa na keessa. Qoramsa naa kennaa jirta kufaan bira fakkaata. Gooftaan dhugaa. Waan barbaachisaa ta'e haasa'aadhuma waan turreef sanarraa adda wanti ta'e maa'inni laata. Sanarraa adda waan ta'e hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Akka sooshaal workiittis akka sooshaal workariittis sooshaal workii kana bare har'uma faranjiin maqaatti kennee mindeessee ittiin nu mindeesse malee waan haadhotiin keenya abbootiin keenya hojjetaa turan sana bara. Hawaasummaa jechuun hojiin hawaasummaa nama tajaajiluun dhukkubsataa gargaaruun hawaasa ijaaruun hidhamaa rakkate dhaqanii jajjabeessuun sun hojii sooshaal workiiti bara. Hojii sooshaal jastis wanti jedhamu hundi hojii sooshaal workiiti bara. Faranjiin maqaatti kennee ittiin egaa biddeen nu nyaachise malee waanuma yeroo hundumaa hojjennu siin jechuuf hin jedhe qabsoon bilisummaa qabsoo sooshaal workiiti. It's a social justice project. Project is social justice. Nama tajaajilu akka namaatti, akka gruupiitti, akka hawaasaatti, akka maatiitti sun hundi hojii egaa qabsoo Oromoo qofa miti qabsoo ilmoo namaa hunda keessa waan jiru sunuuti. Waan Oromoo laallatu garuu egaa waan haasa'aa turrerraa adda waan qabu. Dhugaadha waanni baay'een isaa riisarchii barbaada yeroo gaaffichi ka'u ani qalbii koo keessa kan jiru soosaayitiin keenya hawaasni keenya akkitti ijaaramee jiruu fi akkitti namni biraa immoo ijaaramee rakkoo hiikkatu wal bira qabnee yoo ilaalle kan jedhurraan kaasee fakkeenyaaf yoo fudhanne hawaasni keenya waan uumamaan qabuun qaba waan nuti wayyeessinu ni jiraata. Aadaa keenya keessatti amma irreechi kuni waggaatti al tokko Oromoon dhaqee irreeffachuunsaa yoo xiqqaate waltajjii Oromoon bareedee wal argee yoo wal fuudhuu barbaade wal ilaallatee deebi'u yoo dallansuu isaa himachuu barbaade mallattoo adda addaatiin dallansuu mootummaa irratti qabu adda addaa kan himatu waaqa isaatiif immoo yeroo galataa isaa galfatu adda addaati jechuudha. Ijaarsa akkasii kuni sila fakkeenyaa isin kaaftanii abbootiin keenya yeroo umuriin isaanii jaare waan isaan tajaajilu yoo hin ijaarreef isaan dadhabanii qabsaanii iddootti boqotan yoo hin qabaanne namni duuba dhufuu yaaddaa. Ijaarsa akkasii kana guddisuun nu barbaachisa. Mala Oromoon araara itti fixatu gumaa guddisuun nu barbaachisa. Mala jaarsummaatti kan guddisuun nu barbaachisa. Waan akkasii namni hundumtuu siyaasa gaggeessuu hin qabu jechuudha. Siyaasa isaa jaarmiyaa siyaasaatti ijaaramee gaggeessu sana nama dinagdeen ijaaruun akkaataan itti of ta'ee ofii isaatiin jiruuf jireenya isaa gaggeessu irratti mala adda addaa dha'anii itti agarsiisuun akkaataa beekumsa kana hojiitti kan appilikeeshinii iskiilii adda addaa akkaataa argan gochuun waan adda addaa kana biyya ormaarraa kan nuti barannee biyya keenyatti dabarsuu dandeenyu baay'ee jira. Yeroo garii yoo beekaan bosona lolu beektuun immoo qeerraa waan hojjettu jira. Dirqama qeerraa is loluun qabdu jechuudha. Lolli kunuu karaa adda addaa qaba. Maloota kanatti fayyadamnee beekumsa muuxannoo sin qabdan kanatti fayyadamnee yoo waan namni biraan hojjenne garuu hojjetamuu qabu fardii ta'e yoo hojjenne waan baay'ee hiikna jechuufi. Isinuu barruu tokko sin eessitan irratti dubbiseera. Waan dubartoota walitti qabdanii waa'ee amma da'umsaa sana mararoo sana keessaa ta'u illaanchoo sana keessaa ta'u waan kaaftanoo fuune. Namni keenya jiruu godha malee hiika baay'eetti kenninee miti. Dubartoonni gaafa shananii sana gaafa walitti deebi'anii waan sana godhani kabajaan isaanii dabala. Feeniin itti bule suni da'umsa irratti ciniinsuun suni dadhabbiin sun irraa salphata. Mucaan tajaajila argata. Dubartiin sun hawaasni bira dhaquun
ammam jaalala akka qabdu, ammam hawaasa biratti fudhatama akka qabdu agarsiisa. Namni na akkasitti walitti dhufu irraa caba yaaddoon qalbiin namaa negatiiv wanti ta'e irraa cabeetu damboomni itti bula. Kanaaf aadaan suni sirbi sun amma fakkeenyaaf yoo fuutanii isinuu natti himuu dandeessu yeroo rakkoo shannawaa mattee rakkoo baatee na irraanfatte waan jedhu suni maal jechuudha hawaasa keessatti, maal jechuudha jireenya keessatti, waan keessa darbine yaadachuun, gatii kennuufiin, nama biraa nu gargaare yaadachuun, namicha homaa nurraa barbaaduu dhiisuu mala garuu galatoomi yoo jenneen gatii inni qabatu. Har'a yoo nuu darbe bor waan nutti dhufu hin beektu. So waan akkasii kana waan hawaasa keenya keessa jiru yoo wayyeeffachaa deemne amma guyyaa guutuu waggaa guutuu gabroonfataa arrabsinu lollu maa arrabsina irraan kaasu. Kan keenya kuusaa qabnu qonnee araddaa keessaa yoo baanne naashinaal kaapitaalii keenyatu gabbataa deema. Kanaaf namni waan kanarratti akka xiyyeeffatu beekumsa sanarraa akka naa kaaftaniif ani kan inni barbaade jechuudha. Maali egaa inni sooshaal workii qofa miti gawantichi maali jireedhuma keenyatu sana anamma fakkeenyaaf waan jiruu kooti ala godheen fudhadhan sooshaal workiidhas jedheen fudhadhu waan ijaarsaa baay'ee waan gaaffii bu'uuraati. Oromoon saba ijaarsinni dur of ta'ee akka ofiitti of ijaaree ittiin jiraatee nama wajjinis ittiin hariiroo uummatee jiraate sun nama harkaa faca'e saba dhaabisaa ijaarsisaa harkaa faca'e waan ta'eef ijaarsi bifa fe'eenuu ijaaramuu qaba Oromoon. Bifa fe'een dhaaba siyaasaa qofa miti. Bifa adda addaatiin durbi ijaaramuu qabdi, dubartiin ijaaramuu qabdi, dargaggoon, qeerroon, shamarran ijaaramuu qabu. Bifa jiru hundaan ijaaramuu qaba namni. Iseen amma waa'ee dubartiidhuma illee yoo fudhanne waa'ee tumsa mararfata aadaa daha dubartii faa yoo fudhanne amma biyya kana maal jedhama postpartum depression jedhu. Dubartiin deessee eega kaatee booddee kophaadhuma see fiiddii, kophaadhuma see maal jetti, kophaa deessii, kophaa baatee hojii dhaqxi. Yerootti argafatte, yerootti gatteessee illee dhandhisee mucaa da'uudhaan baname sun deebi'ee duudutti illee yeroon hin kennamuuf. Depressionii hamaa keessa seenti. Postpartum depressionii 70% harka 100 keessaa 70 dubartii 70 fixa dhukkubsatti postpartum depressioniidhaan biyya kana keessaa naannoo man keessa jiru kana keessaa harka 70 dubartiin Oromoo sana hundaaf mala qabdi turte. Yaa'anii walitti yaa'anii wal tumsanii guyyaa iseen deessuu jalqabanii guyyaa lammataa, guyyaa sadaffaa, guyyaa shanaffaa, guyyaa salgaffaa itti marsanii nyaataan qorqalbiidha maanni miiraan jajjabeessanii maal jedhanii depressionii jedhamu hin qabdu dubartiin Oromoo. Depressionii hin jiru dubartii Oromoo keessa. Sun baay'ee barbaachisaadha. Waan nuti qabnu keessaa waan nuti qabnu sunummoo nurkaa baddee nama yeroon sana waan safuu sila kaafte sanaa fi viidiyoo tokko tolchineerra websaayit tokko irra keenya jira viidiyoo aadaa mararfata. Isallee rogoonu si'a 100 namaaf si'a 2 tikeetii tiraanspoortii kutee maaloo dhaqaati sirba aadaa kana nuuf sirba dahaa mararoo maaloo nu waraabaa kottaa biyya keessaa namaaf tiraanspoortii kaffalee harka duwwaanatti deebi'an. Maaloo nama nu lagachiisuuf ollaan nu lagataa jedhanii baqatu turan. Hin bade biyya keessaa jedhamnan akkasi utuun qaawwaa sanan guuttadha jedhee utuun eegu isa biyya keessa walaloo walitti qabaa ture. Qaawwaadha. Laayin isa duraa yoon argadhe isa lammataan qabu. Gidduu sanatti guuttadhaadhaaf kana maaloo biyyaanaa fidaa jedha.
inni biyyaayyuu bade gaafa jedhan qaawwaadhuma qaawwaasaa wajjin dafee lafa kaa'uun irra jiratu isheen harkaas baduuf jetti kaa jedheen akka sanatti lafa kaa'ee baay'ee barbaachisaadha wanti sun ogummaa hammana hin jedhamne beekumsa gadi fagoo beekumsa isaan nurkaa gatan sana dhaloota meeqa booddee illee itti deebi'uu hin dandeenyu beektaa. Ofiimmoo waan gaarii nuun kennine isa kan keenya bareedaa keenya gaarii keenya nurkaa gatan malee waan gaarii nuun kennine iddoo isaa waan iddoo buufanne illee hin qabnu sana itti deebi'uun dirqamuma keenya jechuun haala jirru kana dhiifneetu achi deebinee jireenya akkoon keenya akaakiliin keenya jiraatan jiraanna jechuu miti haala amma jirru keessatti yaada isaan ittiin walqixxummaadhaan jiraataa turan sana haala nuti ofii har'a keessa jiru keessatti haaromfachuu qabna. Ijaarrachuu qabna. Ijaarsa keenya deebinee haaromsachuu qabna kan jedhu malee wanti haaraa ta'e baay'een hin jiru garuu isuma kana deebifachuu qabna. Jabeeffachuu qabna. Ijaarsi barbaachisaadha. Waan keenyatti deebi'uun barbaachisaadha. Maaliif nurkaa facaasan nurkaa balleessan malee waan sanarra wayyuu nuun kennine ammallee yoo dhandhe barbaanne ilaalle it's so deep so maal jedheen sitti gadi fagoodha beekumsi sun beekumsi baay'ee gadi fagoodha so sanumaan jedha. Dhugaadha waan guddaa nu gumaachitan isin abbaa manaa keessanillee nuuf kennitanii Oromoo fi abbaa manaa gaarii bara jireenya isaanii qabsoo kanatti dabarsanii haasaa isaanii keessaa wanti hin jaalladhu lama jira. Waan garii isaanitti dafee anis nan mufadhaa garuu poolitikaadha ijaate isaan akka itti ilaalantu jira. Waan lama kan inni irraa jaalladhu tokko adeemsa keessaa jedhanii walgahii tokko irratti adeemsa keessaa nu warri qabsoofnu warratti qabsoofnurraa aadaa isaanii dhaalaa dhufnee'an. Aadaa warra cunqurfamaa dhaaluu hin qabu. Namni qabsaa'u aadaa warra waan duraa bu'e sana waan gaarii fidu sana kan inni internalize gochaa deemuu qabu malee kan warra gabroomsaa dhaaluu hin qabu kan jedhan hedduun jaaladha. Kan biraa walgahii tokko irratti namni Oromoo itti lolle qabsoo keenya gurgurattanii akkas gootan maal jedhanii walgahii itti lollaani aariyaanu bakka isaanii bu'e akkamitti akkas jedhu jireenya isaanii guutuu akkas godheenaan isaanoo kolfaniitu ani har'a baay'een gammadee kan qabsaa ture namni Oromoo yeroo wanti isaa jalaa badee hin bade jedhee nama saasaa ta'u nama hambasaa ta'u akka inni lolee mirga isaatti tifkatuufini qabsaa'ee hojiin koo galma ga'eera galatoomi situ ragaa naa ba'ee oonan balleessi nan sirreessa garuu isa of ilaaluu nan ilaala waan atteetti garuu baay'een itti gammadee nama akkasii qaroo akkasii saba kana kennitanii hedduulfina qabdu hurriyyaallee baay'een jaalladha gidduu darbellee baatee barnoota gaarii nuu kennaa turtee waa'ee fayyaa irratti keessumaa dhukkuba amma addunyaa kana keessa jiru irratti isinii nu interviisin gooteetti dhalootaaf waan kana kennitan kana waan itti boontan lakkaa'amuu qabdu jechuudha jireenya keessa barnootaanis maali waan moodeelii godhannu nama guddaa nama beekaa nama nuti fakkeenya godhannee hordofnu sin waan lakkaa'amu waan mul'atu hedduu waan adda addaa tarreessuu hin danda'ama. Namoota waan jajjaboo akkasii namaa kennan jala deemanii beekumsa irraa baruun waan irraa fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Waan har'a na waliin haasoftan irraa hedduun baradhee hedduun gammadee isininis lubbuun jiraattan isin arguu kooti baay'een gammadee kana caalayyuu baay'ee waliin hojjannaa. Toopikii kana otoo hin xumuriin gara dhumaa irratti waa'ee koovidii kana qobaashiitti daqiiqaa 11 haasofna. Isa kana otoo hin xumuriin gaaffii warri sooshaal workarii nama gaafatu sin gaafadha. Miracle question waan jedha wayii jira gaaffii kanan deettu. Otoo rakkoon gabrummaa kun maalti kun Oromoo irra hin jiru ta'e halkan tokkotti nurraa bade maal taaname?
maal argitu mee ishuma kana naa himaati marii keenya isa kana siin guduunfina. Yaa gudunfuu wayya malee sa'aatiin si duraa dhumeera barra. Miracle question gudiidha. Ana tokkoffaa halkan tokkottiin dhuma jedhee waan ani yaanneef miracle keessan an argattu. Maaliif halkan tokkottiin dhumu sila jettu yaadadha. Waan hacuuccaatu nutti baay'ate cunqursaan nutti baay'ateetu cunqursaan sun ala sana jiru tun ta'in dhuunfannee lafee keenya keessa dhuka keenya keessatti gadi cophee jira. Halkan tokkotti wanti dhabamu hin jiru. Mee dhabamu jennu halkan tokkotti dhabamee bilisummaan dhufee ifa kana ifa bira geenyee jennu maalin arga an Oromoo wajjiniin nagaadhaan jiraachuu gaduma bahee nagaadhaan bahee ol galu utuu sagal ofirra mil'atin utuu har'ana ajjeesu asiin natti dhukaasu utuu hin jedhin nagaadhumaan bahee galuunsaa sun waan guddaadha jedheen abdadhaan ijoollee isaa nagaadhaan guddifate taa'ee guddifate ijoollee isaa kan hin guddifanneem kan baay'ate ijoollee dhuma isaatu harkatti dhumaa jira isa ijoollee isaa taa'ee guddifate horee taa'ee guddifateetu utuu yaadda in jireenya isaa jiraata gayoo akka sanatti halkanuma tokkotti bilisummaan dhufti yoo ta'e of qofa miti nama hundaa wajjiniin immoo nagaadhaan jiraata ollaa isaa wajjin nagaadhaan jiraata saba guddaadha sabi kun iddoo isaaf malu argata addunyaa guutuu keessatti iddoo isaaf malu iddoo isaaf ta'u nama tokkoon caaluu tokko gadi hin ta'u iddoo isaaf malu argata. Egaa qabsoon keenya yaadi keenya hundumtuu abjuun keenya hundumtuu sanuma waan ta'eef garuu yeroo baay'ee waan hacuuccaa cunqursaa kana baay'ee waan jibbinuuf nama sasi cunqursu sanas baay'ee waan jibbituuf waan jibbitu sana taata yeroo baay'ee kanaaf iseedhumarraa rabbi nu haa eegu. Whatever you hate you become it. Isa jibbitu sana akkan taane waaqayyoon irraa nu haa eegu. Akkanumaan jedha waan ilaa dhugaa waan ta'uu hin dandeenye miti waanuma ta'uu danda'u wanti kun nagaadhaan jiraachuu danda'amna Oromoon iddoo isaa qabannaan nama tokko hin barbaadu nama cunqursuu hin barbaadu nama akkas hin cunqursus hin barbaadu nan dhiitinaa naman dhiituu jedhe mana isaatti itti dhufaniin nagaadhumaan iyyuu hin jiraannaa jedheeraa minni tolee abbaa feetanii wajjin nagaadhumaan barbaadanii nan jiraadha jedheeraa minnas baheera dhiise isa hafeyyuun gaafadhu isa darbeyyuu dhiifama godhe meesuma fuulduraa irratti haxiyyeeffannu mee fuuldurumatti akkamitti nagaadhaan jiraanna akkuma sana argaadhuma kee hin barbaannu warra jedhaniintu guuteen lafumarraa si dhabamsiifnee lafa kee kana fudhannaa warra ittiin jedhantu guute sun immoo abadan hin ta'u. Oromoon inuma dhaabbata hinuma ka'a iddoo isaaf malus inuma argata abdii sanaan deemna nuyi. Hedduu fayyaa ta'a dhugaa waan baay'eedhaan saatii mamma kana deemuu iyyuu hin beekne baay'een itti gammadee wanti isin haasoftan akkana dhiidhammaatii baay'ee yeroo biraallee yeroo argattan waliin hin haasofna.